kan biraa immoo namni biyyarraa bahu sun akkuma reefu jenne biyyarraa wanti nama baasan jiru yeroo ammaa kanatti teeknooloojii barachuu dandeessan teeknooloojii kanallee nutis akka dhaabbataatti illee isin barsiifna afaan oromootiin barnoota baay'ee fidnee dhufaa jirra kan biraa mootiyyuu biyyootuma Awurooppaa keessa yoo kan deemnu ta'e biyyoota Awurooppaa biyyoota Ameerikaa Kanaadaa kanneen fudhachuu dandeenya uummanni keenya parsantii 80-90 ol hojii biraa keessa jira. Yeah, of course. Achuma rakkina bu'a hundi isaatu yoo gaafatu ta'e hundi isaatu rakkina bu'a. Like namoota muraasa kan argatanii jireenya isaanii argatanii jireenya sana sadarkaa wahiititti jijjiiranii deemuu danda'an. Namoonni ni jiran abbootiin qabeenyaa gurguddaa jira Ameerikaa keessa namoonni jiranis jiru namoonni uf argataniitiin karaa wahiitiin dalagatanii karaa wahii argatan jiru namoonni rafeenyaa maaliin sun namoota se yoo gaafatti hin danda'ama waan jedhu kanatti amananii jecha kanaaf gaafa poointii keenyaatti yeroo as deebinu wanti ni danda'ama jedhu kuni ummanni keenya sammuu isaa keessaa qabaatu qaba ummanni keenya gabrummaa qofa gabrooheetiniin nama jala gabra ta'ee jiraadhaa miti ka ta'uu qabu ilmi namaa rabbiin sammuu naa kenneera sammuu kiyya kana karaa kamiin fayyadamu ka jedhu namni uf argatu danda'uu qaba ka jedhu irratti kan amanu kanarraa fimee wanti kenneetiin bira haa tarru wanti itti dabaltoo jiraate jechuudha akkamitti namni kun akkamitti jijjiiramuu danda'a ka jedhu egaa hangana rakkina irraa haasofne booda jechuudha. Rakkina irraa yoo haasofte rakkinni dhumatu rakkinni numa bira guutee jira. Namni martinuu mana keessaas ta'ee akkaataa sammuudhaan wanni nuti irratti mainly wanni nuti fokkasii goonu sammuun kun jijjiiramnaan ilmi namaa ni jijjiirama. Yaaddee taanaan ani amma maali beektaa kan itti amanu jecha haga sammuun kiyya yaaduu danda'e tokko sigalee qabeenyas ta'uu danda'a jijjiiramas ta'uu danda'a guddinas ta'uu danda'a sammuun kiyya yaaduu danda'ee jira taanaan ani bakka san gahuu ni danda'a jechuun ni danda'amaa jechuudha wanni sun. Yeroo tokko maali ati akkana jettee yeroo itti haasoitu waan hin fakkaanne wayii waan haasoitu eessatti fakkeessaniif asii deebisan. Ati eenyu waan taateef achi keessaati akkana jira miti akkamitti achi keessaati. Sammuun rabbiin nu kennitu namoota namni jecha namni yoo sammuun tun itti amante sammuun tun itti amante taanaan bar every single day bargar nuti ganama kaanee waan wayii goonu waan sammuun keenya waan san qabateef sammuun gaafa waan biraa amane ammootu akka ati even steppii kan kee jireenya kan kee akshinii kan kee hojiin ati hojjettu akka jijjiiramu kasi godhulleen sanuma gaafa ati amante jecha. Gaafa ati ofitti amante rakkinni ni jira ni jira rakkinni numa bira guutee keessattuu Afrikaa keessatti jecha. Rakkina jiru san keessaa ammootu nuti bahuu qabnaa bahuu danda'uu qabna ka'ee gallu hoo yaadaan yaadnee hoo goolii kayyan isan irratti hoo akshinii fudhan isan every steppiin ani maal godhu jira of laaluu qabna ji'a gizee keenya ji'a lama gizee keenya ani amma ji'a dabreerraa haga ammaa eessa gahee jira. Even maal jaan beektaa namni kaleessi hankee har'a hankeen fakkaatiin har'a hankee caaluu qaba parsantii takka maan taaneeti guyyaa hankee sa'aatiin 24 kaleessa dabarte sun at least har'aan tana parsantii takka waan takka fooyyeessuu qabda jireenya keetti irratti ta'uu danda'a sammuu keetti irratti ta'uu danda'a garuu waan takka fooyyeessuu qabda waan kaleessa bakka jirtu san irraa xiqqoo steppii takka siquu qabda jecha nutis akka baqataattis ta'uu danda'a warroonni baqattummaa keessaa bahanii biyyoota faranjii jiranillee ani maaliif akka faranjii ta'e hin daleenye maaliif hin baranne maaliif piroofeesara maaliif hin taane doktora maaliif hin taane maaliif waama xixiqqoo maa yaanna nuti guguddaa maa yaanneef guddisnee maa yaanne sadarkaa sammuu keenyaatiin sadarkaa sammuu keenyaatiin no sammuun keenya bar sayyaaduu danda'uu qabaadha. Like sadarkaa sammuu keenyaatti yeroo isin jiru hanga nuti yaadne santu limitii fi goone bakka tanatti baay'ee rabbiinis maal jedhee ani akka itti gabrichi kiyya na yaadetti gabrichi gaafa jenne fatoo abraa keessa seenee amma asitti waa'ee wanti haasawutti fi miti garuu gabrichi gaafa jennee bani macufa ilma namaa kana katti amanes kan amaninis rabbiin waan ati yaadde bakka ati yaaddeen siif jira kuni qaalii isaati. Kanaaf yoo ati biliyoonara ta'a jettees yoo katti amanteetiin yaaduu dandeettu ta'e yoo limitii hin godhin waan sana qofa
yaadi malee rabbiin sii godha. Keessattuu amma beektaa warra biyya amma hayyeemee baqataa xiqqoo limitiidha. Wantoonni tokko tokko waa'ee barumsaa irrattis ta'uu danda'a. Waa'ee hojiirratti illee wanta isa daangessuutu jira. Wantoonni isa daangessuutu jira. Garuu warroonni ammootu biyyoota Faranjis ta'e biyyoota Awurooppaa Ameerikaa warri jiru ammootu carraa bal'aa qabu. Ani wanni sun wallahi billahi hin beeku maal akka ta'e garuu yeruma yaaduyyuu na ajaa'ibaa ni jira miti maaliif carraa qabanitti maan fayyadamne mootummaan ni barsiisa baratuu dandeessa sigalee ni baratan isaan carraa barumsaa ni qaban aksasii ni qaban sigalee laaptooppiin isaan bira jira teknooloojii hojjetti isaan bira jira barumsa baratuu barbaannaa mootummaan biyya Faranjiidhaa ibin kafalee barsiisa mana kiraatii hin yaaddoytu. Kana hunda osoo qabanii garuu still birii ji'aarraa haga ji'aa argannu tokko maaliif dhabnaa osoo ofirra murteessee namni ji'oota san ofirra murteessee waan qabu xiqqooma haguma nyaatee dhuguuf san ofirra murteessee hin jiraate san booda jireenya bal'aa yoo jiraate yoo san booda haga jireenya ofii osoo hin ta'in ilma ofii ilmaan ofiidhaa ibin naannoo ofiidhaa haga jijjiiruu danda'u tokkotti jecha karaa sanii yoo yaadne biyya Faranjii keessatti. Sigalee ani mainly wanni kana haasoof beekta yeroo baay'een waan na ajaa'ibuuf. Ati maal dalagaa jirta yeroo ittiin wama xiqqoo sitti himan. Maaliif asirratti wanti ani tuqee si bira si daruu barbaadu konserniin kun akkuma jirutti nama hunda ajaa'ibu. Keessattuu nuti osoo carraa akkasii arganne jennee hawwine yeroo baay'ee koos ati har'a laaptooppii bitachuudhaaf anytime si rakkisu waan si barbaachisu onlaayinaa waan barbaade kafalee itti baankii si harka jira nuti bara sadarkaa kana gahiin dura wanti nuti keessa turre osoo takka takkaan namaaf himne nama imimmaan xuruursisuu danda'a rakkinummaan baankii fi rakkinummaan laaptooppii fi qabu kuniyyuu waa'ee chaalenjii guddaadha yeroo sanatti jechuudha so kuni osoo jiru maaliif goone yoo jettee addu ta'e sababa takkittii fi takkitti qobsi kennan maali sababni maatii gargaaraadha. Yoo akkanan jedhe waan godhuun qabu duubaan eeggatan maaliidha dhugaadha warraaf sakrifaayiis godhaa jirti fakkaata garuu namoota saniin waan takka qofa akka obboleessaa ittiin barbaadu anu fi jireemee jiraadheen argine jajjiin godhu garuu osoo ana ta'e maal godha waggoota tokko lama dhufirra qabee sakrifaayiis of godhee maatii kiyya sakrifaayiis godhee sorry yoo rakkatan rizqiin rabbii harka jirti hundinuu nafseen hunduu mataa isaatiin jiraachuu danda'a. Garuu bara lama ofii keellee qabdee rakkattee maatii keellee rakkistee baroota 20 dhufu garuu firiidamaan irra jiraatutu. Namatu haleessa maal nan jebeeta waa'ee barumsaa gizee haasoitan namni keenya laaptooppiin qabu akkamii barataa nama jeena na gaafatee jira. Waa'ee barumsaa amma dhufaa jiru irratti gizeetti haasoo jecha. Ennaan maal jeenani namni tokko dura itti haamanu wanni kun na jijjiira fiicharii kiyyaaf jijjiira jee itti haamanu eessaa illee ni fida gaafsan. Eessaa illee jecha. Bitatee yaanni jiraame itti yaaddee karaa kanaan akkana godhee wanni kun hamma haga maaltu barbaachisaa ammas biratti amantiidha jecha. Achittuma amani. Keessattuu yeroon jenereeshiniin keenya yeroon keenya yeroo teknooloojiiti amma barmanni barumsaadhaa teknooloojiidha onlaayina sigaalee keessattuu chaatjibitii jira si gargaarti bakka gaafii even duraan even gaafa nuti barannu osoo chaatjibitiin hin jiraatin googilii sarchi gootaa turte amma sar googilii bira deemuu sin barbaachisu. Googiliin san hunda keessaa waan baay'ee argataan turre. So amma achi deemuu googiliin specific siin kennu wantoota namni post godhanii irratti hundootee achi keessaa filter gootee waan si barbaachisan fudhatta malee jecha. So amma ammootu gaaffii barbaaddisan irratti specifically deebii san guutumaan guututti argachuu dandeessa. So kanatti fayyadamnee jijjiiramuudhaaf ka'uu sammuu keenya jijjiiruu sammuu hoo akshinii keenya jijjiiruu every step keenya of laaluu akkamitti jijjiiramuu qaba erga kana goolii kaayyachuu ani waggaa dhufu keessatti farguu qaba ani waggaa dhufullee asuma taa'ee farguun qabu waggaa lamaa itti aanu hoo gooliin kiyya maali? Sambooda akkasitti of goolii kaayyachuu sambooda ammootu ni akshinii keenya yookaan hojii keenya kaga nama kaanii haga galgalatti guyyaan keenya maalitti dabraa jira maal godhaa jira bakka ani kaleessa of yaadesan bakka borumii gahajjee of yaadesan gahuudhaaf ani har'a maal dalagaa jira kaleessi kaleessi irraa maaliin addatee maal irratti dabalaa jira maal vaaliyuun ani ofirra dabalaa jiru maal sanirratti ofirratti yaadanii sanirratti ofirratti hojjechuu barumsas ta'uu danda'a naggadas ta'uu danda'a sigalee karaan itti jijjiiramuun
abbaan ofii barbaadu sun karaa itti barbaadu san waan keessa isaa jiru san akkaataa ofii barbaadutti baasee garuu amma wanni nuti dhaamuu barbaadnu guddaan tokko yoo jiraate maali jenereeshiniin keenya sammuun isaatiillee akkaataan inni itti yaadullee jijjiiramuu qaba jireenya illee nurraa jijjiiramuu qaba. Ofirraa jijjiirree maatii keenya irraallee keessattuu biyya struggle taanee keessin rakkina waliin keessa dhalan sana haala sana jijjiiruu danda'uu qabna isaaf immoo tiyyuu ilaalchi keenya baay'ee murteessaadha ilaalchi keenya san ni danda'a jennee yaadne taanaan wanta filanne irratti wanta keessa kennaa danda'e yoo dirqama baradhuu miti dirqama beektaa yeroo baay'ee garuu barumsi baay'ee esseenshaalidha kanaan ala namaa himuu hin dandeenyu garuu yoo ani waa daldalatu na baasa yoo kan jiru ta'e at least ka'ii daldali. Yoo ka qotutu na baasa jedhee ka'ii qoti yoo ka baradheetiin barumsaan jijjiiramatee addillee ka'ii godhi garuu never in time. Gizee baay'ee bargiseeti maaliif akkanaan goone godhumatti jirraa bar jijjiiramuu diddeessi. Jijjiiramuu ka didee ilaalcha sammuu isaanii ilaalcha limitii waan ofii kennaniif ka jijjiiramuu dadhaban. No, actioniidha. Suniin jiru. Teessee osoo hin ta'in kaatee daleedee dalaguudha ol kaatee dalaguu qabda dirqama. Oma feere godhi ima sochii hin dhiisini ammootiyyuu jijjiiramuuf biyyaa ba'uun sin barbaachisu wanta kan irra deddeebi'ee maaliif namni tokko har'a biyya taa'ee pilaatfoormiidhaan akka biirootitti yookiin akka waajjiraatitti iddoon ati teessee hojjettu yeroo ammaa kana onlaayinii keessattuu paandaamikiidhaaf jijjiiramni guddaa waggoota 5 darbe kana dhufe namni kamiyyuu eessarraayyuu biyyoota Awurooppaa irraa teeknooloojii barate taanaan hojii argachuu danda'a. Even video editing barate taanaan video akkamitti edit gootu biyyoota biraa irraa argachuu dandeetta. Graphic design baratnaan akkamitti akka graphic design akka gootu hojii guutee jira hojiin. Kasirraa eegamu barattee profile keessarreeffattee apply bichaa gochuudha. Nuti keessattuu biyya kanatti wanni limit si godhe documentationiidha. Documentationiitti warqaan qaba jechuun hundaayyuu. So garuu namoonni biyya jiran dokumentii barbaadan baankii barbaadan waan isaanii profile isaanii ta'uu hunda sirreeffachuu danda'a. Kanaaf keessattuu warri biyyaa yeroo ammaa kanaa fi kana boodallee wanti biyyaa isin baase tokkittiin hin jiru. Never ka biyyaa isin baasuu danda'u tokkittiin ilaalchi keessanii malee rakkina keessanii miti kan jedhu asumaan dabarsuu barbaada. Namoonni biyya alaa jiranis biyya alaatti jijjiiramuu dandeettan maatii keessan sacrifice gootanii fi keessa yeroo keessan sacrifice gootanii fi dhii keessan sacrifice gootanii barataniitiin jijjiiruu dandeettan mootuyyuu achitti mood carraa qabdan. Baqataan illee bakka jirtu kanaa hirriba keessa jirtu keessaa dammaqi. Baqataa hirriba keessa jiru keessaa haa dammaqu. Dammaqee ani eessa jira kam godhuu qaba. Jireenya kiyya kaafe kana maal gochuu qaba. Asitti hojjechuu qaba. Waan hojjettu barbaaditi. Waan hojjettu kan immoo ittiin jijjiirama jedhee itti amane itti dalagi. Yoo barumsaallee ta'e yoo waan biraallee ta'e jechuudha. Biyyatti yoo galuu isee barbaachisa gali. Uummata akka dubbii asii wal jalaa qabu hin barbaachisu. Sirri keessattuu dargaggeessi mana qaawwaa taa'eetiin akka dullachaa wanti taa'ee sa'aatii wanti godhaa oolu. No, this is something serious by the way. Namni sa'aatii 12-13 taa'eetiin qaawwa dabarsaa jira. Baqataan kana keessaa bahuu danda'u qaba. So namoota akkasumallee arguu qabanii kanarraa hafee namoonni akkuma ta'etti sana jijjiirama keessatti mootuu wantoota baay'ee nama qunnama steeppiidhaan jijjiirama kana itti fufsiisu dirqama waan baay'ee hirriba keessa yoo ta'e fedhii keessa yoo ta'e ani kan biraati miti yeroo jijjiiramaaf kaanuuf still ammaayyuu fedhiin akka dhuunfaatitti sacrifice godhu sositti mee atuun beekta osoo gadi fayyatti ni mee garuu like jechuun fakkeenyaaf dhiirri kubbaa ni jaalata. Ani kubbaa like waggaa 3 deemaan yoo taphni baay'ee murteessaa ta'e malee duraan waa himeessaa irraa ani kana kubbaa blackmail gochuutti hin jiru garuu fedhii sana yoo taayimii sa'a lamaa sana achi deemtee goote asitti waan luutu jira waan na jala taruuhii jira waan miidhuuhii jira you see like taayimiin baay'ee waan murteessaa ta'eef anaaf jechuudha ta'ee waan argameef waan san fakkeenyaaf fedhii sana osoo fedhii akka hawwii akkamii qabdu bakka of hin dhiista. Hindi sama gochuu dandeessu. Osoo hirriba rafuu barbaaddu waan gochuu qabdu saniif dirqama ka'uu qabda dirqama rafuu qabdu haala san keessaan jijjiiramuu dandeessa. Osoo dandeettu osoo duudisi dhukkub dalaguu dandeessa. Seriously wanti akka salphaatti hin dhufannee yaadu hin jiru waafa jijjiiramu. Waa hedduu himuu dandeenya baay'ee kanarratti garuu kana sa'aatiin murteessaadha. Kanaaf namoonni waan hojjennu sana irratti immoo konsistaansiidhaaf ol kaanee torbaan takka kaka'umsaan yookiin
kakaa'umsa dhageeffannee yookiin jijjiiramuu qabnee nashaaxaan kaanee torbaan takkan goone wanti ho'ii dhufee nu dura dhaabbanna wanta nu dura dhaabbannu sana irraa tarkaanfannee darbuu yoo dandeenye sani kaawwan guddaan nu gahu mistiri yookiin icciitiin guddaan illee isa sanii jechuudha. Wanti hiyyeessi hiyyoomaa deemuuf dureessi duroomaa deemuuf illee waan biraatii miti. Icciitiin milkaa'inaa guddaan goolii yookiin mul'ata qabaachuu mul'ata qabdu san irratti wommaan fedheessi qunnamu adda kutuu dhabu konsistansii baay'ee murteessaadha. Wanta san immoo ni danda'a jettee wanta chaalenjis hundaayyuu anatu gufuu san caala malee gufuu san nan caalu jettee itti deemte naamanii wantoota sila amanuuf ufii keetii amanuu si rakkisuu hunda dalaguu dandeessa jechuudha. Eessumattuu no boundary nuti biyya baqaa keessatti inni argine biyya gubbaa fi jalli si cufaa biyya kana keessatti kaa ija baafannee hafuura baafannee jirru jechaadha. Waa hedduu nurraa baname. Kanaaf gaafa dubbannu ragaa olii ni jechuu barbaadeeti. Kan nuti survive goone biyya kanatti biyya kamitti goonuu danda'a. Exactly. Eenyummaanu biyya ofiitti illee biyya kamitti yoo kan milkaa'uu danda'u ofii keenya irratti arginee jirra. Wanti sun immoo waan karaan sun salphaan ta'u wanta hundaa jabaannee irra yoo tarre kanaaf durees yeroo hundaa ganama ka'a. Hirriba isaatii ganama ka'a osoo rafuu barbaadu jechuudha. Fedhii ofiif keessa gadi cabsee ganama ka'eetiniin guyyarraa yoo xiqqaate waan hojjetamu qabu hojjeteetiniin geessa. Icciitiin milkaa'inaa waan biraatii miti. Walitti fufiinsaan dalaga. Waan dalagu sana mul'ata qaba. Hiyyeessi garuu sababa baay'isa. Sababa. Har'a barachuu barbaadee akkana kompiitara hin qabu. Barachuu barbaadee afaan Ingiliffaan beeku. Akka yookiin dalaguu barbaadee wanta dalagaa kana mootummaan akkas na godhe qaraxa akkana na ciran yoo qotuu barbaades yookiin qotiyyoo tokko na jalaa laaffate mukan na jalaa cabe hiyyeessi yeroo hundaayyuu sababa baay'isa. Dureessi garuu sababa osoo hin ta'in akkamitti akka chaalenjii san bira taruun qofa yaada. Sadarkaa yaadaati jechuudha. Kanaaf ni danda'ama inni irratti yaaduuf yoo jechuun sadarkaa milkaa'inaatti nu geessuu danda'a. Waan kanaa tooppikii bal'aa kaasnee haasa'uu dandeenya ture. Kara goolabbiitti yoo deemuu barbaadee fi wanta jechuu yoo jiraate carraasifaa dabarsu. Kanuma wanti waan baay'ee kaasnee jirra. Wanti kana caalaa beektaa nama itti himtaa malee wanni jettu waanuma arginirraa waanuma keessa dabarreerraa. Jireenya keenya keessatti waan arginirraa haasa'aa jirra nuti waan hin arginirraa yookaan waan hin goone yookaan waan hin dalaginirraa haasofne haga ammaatti illee so kanaafuu baawundarii jirtu cabsanii bahuu ni danda'ama akkamitti akka cabsitee baatu qofa yaaduu qofa wanti sirraa eegamaati yaadii sammuu keetii yaadii waan irratti gochuu barbaadu irratti murtee kan keessan irratti ammootu konsistaansiidhaan every single day kakaleerraa har'aan kan kee fooyyeessi kanuma jecha wanti adda nu godhu so kanaafuu kanarratti ofirratti hojjannee jijjiiramuu danda'uu qabna. I think qophiin keenya sa'aatiin deemee jira as biratti kan dhaabnu ta'a. Channel keenya subscribe nu gochuudhaan yeroo itti aanutti viidiyoo biraan kennu daawwadhaa isin jenna turtii gaarii.